dhugaa rabbi dubbachuu fi ani amman tana chaanaa viidiyoo kanarratti wantas baheef hedduu tokko isin galateeffachuu barbaade ummata Oromoo ko hedduu tokko naaf galatoomaa isin jechuu barbaadeeti turtijja tokkoon boodatti gara fuula foddaa chaanala YouTubetiin isinii dhufe jira jechuu barbaade galatoomaa tokkofaani humna rabbiitii fi humna du'aayii Oromoon bakka jirtutti du'aayii naaf godhaa turte jechuudha. Humna santu na baase malee ani humna qabaadheef miti humni kan rabbii tokko ani garaa kiyya keessatti nama miidhuuf hin baane si miidhuuf hin baane unumaaf miidhuuf hin baane ani kan barbaadu haqni sun immoo haqa santu na baase du'aayii Oromootu na baase har'as borus abbaan haqaa irruma oola jechuudha. Ammoo obboleessa kiyya Muhammad Asmaanuu galatoomi siin jechuu barbaadetti galatoomi alhamdulillah rabbil alamin galanni kan rabbiiti zajaa rabbi siif deebi'u siin jechuu ammas barbaachi daa'ima ibsaa hin dhaabbatu jechuu barbaadetti lubbuutiyyatu baah malee ani wanti uf duuba deebu tokko hin jiru mubaarak ga'u anuunu arraan tana xiqqoo alhamdulillah rabbil alamin fayyaa argadhe ol jedhe yoggaa dhaga'ee jedhu haadha mubaarakilleen akka dhukkubaa jiru naasuu mucaatirraa jecha quba qabaa dhaga'ee jira natti himanii jiranii sanillee guyyaa tokko achi deemee gaafadhee isillee akkaataa itti wal dhaalamtu hingoodha abdii guddaa qabaa inshaallah mubaarakilleen akka ba'u jara kan harka akka baasu abdii guddaa qabaa du'aayii keessanii fi du'aayii hatattamaan daa'ima ibsaa yoo gadhiise jette gadhiisi yaa'ii tokko hunda keessan guutuyyuu isin baree jira jechuudha. Garuu mallaqni fuudhame sun miliyoona ta'ee yoo hin deebi'in an namaa miti jechuudha. Ani yoo mallaqni sun hin deebi'in takkaa mallaqa san deebisa takkaa immoo lubbuu kan kee dhabamsiisa jechuudha. Intala gaanaa intala diimaa fi adii fi gurraacha fi daalachii fi cuquliisni illee itti gaanu. Tamam ati intala gaanaati intala eegee dhiigaa nama tokko jibbitee fi dhugaa isaa hin jibbinii jette Oromoon. Nama tokko jibbiteef dhugaa inni siif dalage tokko hin jibbinii jette obboleessa kiyya numaaf dhiifama naaf godhaa hordoftoonni kiyya. Numaaf hoggaa jedhu kana numaaf dhugaadha naqabee ture eega naqabee immoo akkaataan inni itti naqabee fi akkaataan inni itti uf duuba deebi'ee yoggaa qoratu ilaalu gargar ta'e akkaataa itti inni masaratiin argee gargar ta'e jechuudha. Sanirraa dhugaa rabbi dubbachuu fi maaliif galatoomii siin jechuu barbaade ani har'aan tana silaa gaafa summiin aayilaandii tokko natti guutamee aayilaandii bishaanii sahaa tokko jechuudha qaruuraa tokko jechuudha bishaanitti naqamee naaf kennamu silaa gaafsan du'a jechuudha ani gaafsan miidhaa guddaa keessa seena jechuudha garuu immoo alhamdulillah galanni rabbiitii fi kan ilma namaatti illee haa oolu numaaf aayilaandii immoo gaafa museeffaa jalqaba nageessan isiin achitti marfeenna waraanteen ajjeesuu barbaadde turte marfeenna waraansisuuf jechuudha. Mana Musteefatti Musteefaa mallaqa kafaltee eega marfeenna waraansisuuf isiin qophooftee jette akka tasaa ta'ee numaaf warroota hulaa dura dhaabbatanii haarisoota jechuudha. Eeganiif tasriyaa qopheessee waraqata jechuudha waraqataan ittiin bahu. Kana guutuu mallaqa ofiitiin qopheessee achi booda achi jalaan na bachisiisee galanni isaa haa gahu galatoomii siin jechuu barbaade obboleessi kiyyaasiin. Assalaamu alaykum warahmatullahi wabarakatuh. Yoyyaa harka fuunee hordoftoonni dhaggeeffattoonni chaanala kootii bakka jirtan hundatti nageenyi koo isin haa dhaqqabu isiniin jecha har'aan tana kuno abdiin turtijja tokkoon boodatti du'aayii isin halkaniif guyyaa naaf gootaniin gara keessan dhufee jira isin jechuu barbaadetti baay'ee galatoomaa warroonni yaada fi qalbiidhaan du'aayiidhaan na bira dhaabbataa turtan halkaniif guyyaa dararaa san an dararamaa jiru keessatti onneen keessan cabee hedduu tokko onneen keessan isin miidhamaa ture huno galata rabbii alhamdulillahi rabbil alamin
shukuriin isatti haa ga'u dhugaa rabbi dubbachuu fi ani amman tana chaanaa viidiyoo kanarratti wantas baheef hedduu tokko isin galateeffachuu barbaade ummata Oromoo ko hedduu tokko jechuudha. Hedduu tokko dhugaa rabbi hedduu tokko naaf galatoomaa isin jechuu barbaadeeti. Saniif har'aan tana ani haasofnu harkaa babbadee jechuudha. Dhugaa rabbi dubbachuu fi haasofni eessa seenee itti yaadee ol dhufe eessa seenee harkaa babbadee jira. Kanaaf baga gammadanii baga gammadee jechuu barbaadeeti. Galanni kan rabbiiti fi galanni kan uummata Oromoo du'aa hidhanna bira dhaabbatte isinin jechuu barbaadeeti. Warroonni na qeexanis galatoomaa isinin jechuu barbaadeeti. Rabbi jajaa isiniif haa kafalu. Warroonni na eebbistanis warroonni du'aa naaf godhaa turtanis galatoomaa isinin jechuu barbaadeeti. Kanaaf har'aan tana kunoo abdiin gurbaan keessan qacaleen kan yeroo tokko yeroo lolu fi yeroo isin gammachiisullee dhufee jira jechuu barbaadetti. Kanaaf amman tana hedduu galatoomaa isinin jedha. Ani waa'ee fayyaa kootii dhugaadha waa hedduu keessa darbee jira. Ji'a tokko kana kanneen keessatti jechuudha waa hedduu argee jira. Maaliif waa hedduu barumsallee baradhee jira jechuudha. Ilma namaa tokko miidhuun ilma namaa tokko rakkisuun ufiitti irratti yoo argite jette nama tokko rakkinna isaatii fi miidhama isaa arguu dandeettaaf jechuudha. Yoo ufiitiif rakkinna fi miidhama hin argin waan tokko arguu hin dandeettu akkuma sitti dhufetti nama miidhuu dandeettaa jechuudha. Garuu immoo har'aan tana galanni rabbi haa gahu. Ani numaaf naqabuun masalata naqabuun ise naqabsiisuun isi baay'ee haa galatoomtu jechuudha. Baga naqabde siin jedha. Baga gammadde siin jedha. Baga baay'illee siin jedha. Okay masalat. Garuu maal jechuu barbaadeeti alhamdulillah akka ati yaadde sanii miti akka ati summii fi maalin na zoosisaa turte sanii miti akka ati uleen na tumsiisaa turte sanii miti akka ati yaada ajjecha sammuu kee keessatti narratti yaalte sanii miti. Alhamdulillah galanni kan rabbiiti kunoo bahee jira jechuu barbaadeeti. Humna kiyyaa osoo hin taane humna rabbiiti fi humna du'aayii Oromoon bakka jirtutti du'aa naaf godhaa turte jechuudha. Humna santu na baase malee ani humna qabaadhee fi miti humni kan rabbii tokkichaate jechuudha. Biraammoo obboleessa kiyya Muhammad Asmaanuu galatoomi siin jechuu barbaadeeti. Galatoomi alhamdulillah rabbil alamin galanni kan rabbiiti zajaa rabbi siif haa deebi'u siin jechuu barbaadeeti. Hangaan dhukkubsadhu kana mana yaalaa nageessee na wal'aanee qoricha adda addaatiin na wal'aansa gochuun kan kee baay'ee si galateeffadha siin jechuu barbaadetti. Ammallee kan biraa immoo namoonni an galateeffadhu kan biraa immoo nama tokko jibbitee fi dhugaa isaa hin jibbinii jette Oromoon. Nama tokko jibbiteef dhugaa inni siif dalage tokko hin jibbinii jette. Obboleessa kiyya numaaf dhiifama naaf godhaa hordoftoonni kiyya numaaf hoggaa jedhu kana numaaf dhugaadha naqabee ture. Eega naqabee immoo akkaataan inni itti naqabee fi akkaataan inni itti uf duuba deebi'ee yoggaa qoratu ilaalu gargar ta'e. Akkaataa itti inni masaratiin argee gargar ta'e jechuudha. Sanirraa dhugaa rabbi dubbachuu fi maaliif galatoomii siin jechuu barbaade. Ani har'aan tana silaa gaafa summiin aayilaandii tokko natti guutamee aayilaandii bishaanii sahaa tokko jechuudha. Qaruuraa tokko jechuudha. Bishaanitti naqamee naaf kennamu silaa gaafsan du'a jechuudha. Ani gaafsan miidhaa guddaa keessa seena jechuudha. Garuu immoo alhamdulillah galanni rabbiitii fi kan ilma namaatti illee haa oolu. Numaaf aayilaandii san hin dhuginii naan jedhee ture micayyoon na bira dhaabbattee dhugi bishaanii dheebottee turte naan jettee turte. Inni immoo nyaaran naan lole eega nyaaran naan lole jedhe ani immoo duraayyuu dhuguun hedduuyyuu inni naan lole summii sanirraa na baraaruu isaa baay'ee galateemii siin jechuu barbaadetti. Lammata immoo silaa isiin ajjeesii jetteeni turte dhugaadha. Ajjeesii jetteeni turte. Eega ajjeesii jettee osoo har'a boru jedhu dhugaa san waan san baree lubbuun kiyya bahuu danda'e jechuu barbaadetti. Naqabuu keetiif galatoomii na baasuu keetillee lubbuu jalaa galatoomii jechuudha. Na baasuu hoggaa jedhu
achi booda eega ummataaf akka ibsa ta'u jechuudha. Eega achi bahee jedhee gara biratti na dhoysan jechuudha mana biraatti jechuudha. Mana biratti eega na dhoysanii turan achi booda joolleen jechuudha namoota sadii kanaan deeme numaaf ta'ufiitifu micayyoo dheessa masaratiin harka dhiqaaya. Hamtuu yoo namarratti yaadde hamtuu sun immoo siin deebite jechuudha. Harka dhiqaa akkasitti manuma laa waan ajaa'iba ana ka manarra ariisise masaratiin jechuudha. Eega manarra ariisisee jedhee lammata immoo isa biratti baqattee jechuudha. Isa biratti baqattee hatta innumtuu jechuudha manarraa baqatee jechuudha. Manarraa baqachiiftee akkasitti yeroo tokko naadiran dhufee na laala jechuudha. Garuu haa galatumu ijoollee akkasitti na azabdu sanillee xiqqoo rabbiillee onnee kee isaanii naaf laaffise. Sanirratti isaan irra guddina maaliif na tuman beektanii micayyoon ajjeesaa jettiin la waan tokko wanti addaan isin bahu micayyoon ajjeesaa jettiin isaan immoo tuminti nu tumaa jirraa jedhanii tumaa sana agarsiisanii ani immoo achi keessa miidhamee jira. Akkasitti haa galatumu akkasitti gaafa lammataa immoo Musteeffaa gaafa achi na baasan mana biratti fidanii halkan konkolaataan toora sa'aatiin beekna I don't know toora sa'aatii 8 moo akkana halkan na baasanii ennaan mana biratti na dhoysanii mana biraa sanitti mana isaan na dhoysan sanitti mucaan tokko kan masarratti wajjin jiru iccitii baasee jechuudha. Achitti natti dhufuu dandeette kalaas achitti uummanni illee ni jira wal gaggaarrifatee lubbuu kiyya baasuuf yoo rabbi lubbuu nama hin baasi ilmi nama baasuu hin danda'u Oromoo kana naaf hubadha. Dhugaa rabbi dubbachuufi akkasitti akka tasaa ta'ee mucaan telefoona harkaa qaba. Mucaa amansiiset maammeedhaaf lokeeshina ergee telefoona maammee sammuu keessatti beeka. Itti guutee lokeeshina waggaa erguuf maammeelleen akkasitti mucaa na biratti qabame san osoo hin taane kan biraattu jira. Mucaan kana biratti kan lokeeshina telefoona isaatiin ergeef suni na biraa baafatee mucaan immoo achitti na wajjin qabame jechuu barbaadetti aram amman tana alhamdulillah rabbil alamin galatuma ulfaadha kuno bahee jira mucaan keessanii jechuu barbaadetti malaaxallee achi fiite beektarii akkasanitti kan biraa immoo walla dhugaa hin gammade arran tana haasofni harkaa babbadee jechuudha. Dhugaa rabbi dubbachuuf gammachuu keessa haasofni harkaa badee jechuudha. Maaliif fuuldura keessan kanatti mul'adha. Maaliif dhugaa rabbi dubbachuuf hedduu tokko injiraa mire hedduu tokko rifadhellee garuu immoo maal beektanii baga qabamee baga argee jechuu barbaadetti walumaa galatti jechuudha. Baga qabame jechuun maal beektanii namni miidhaa nama hin beekne gaafa miidhaan isaa irra gahee namaaf rifataa itti Oromoon. Garuu akkana guutuu wallaalee osoo hin taane alhamdulillah baga qabames baga tumames baga waan hundaa na gootan jechuudha. Maaliif xiiqin damimarraa mi'oofti jette Oromoon. Ilmi namaa kan xiiqofne ilmi namaati miti jechuudha. Ilmi namaa kan yoo miidhamte jette rakkoo booda akka bal'inni jiru kana jechuudha. Rakkoo booda akka bal'inni jiru kana jechuudha. Garuu amman tana yeroo akkana jedhu kana aanii jechuudha. Aanii sodaa isinitti hin fakkaatin yaa uummata garaa. Yaa uummata xurxuura. Maaliif yoggaa isin jechuu barbaadetti wanti isin nagootan tokko hin jiru jechuudha. Har'as borus jechuudha. Masarat hanguma ambayee jechuudha. Hanguma guyyaa ambayee jechuudha. Ambayee gaafa guyyaa sadii na jalatti eegalanii rakkoon qabu. Waliif gayyaan jechuu barbaadetti. Amma immoo anis humna kiyya jabeeffadheet akka duraa sanitti barumsa beeki iddoo itti kufte tokkotti barumsa argatta. Akkasuma na fakkaate saa amman tana ani barumsa guddaa tokko argadha jechuudha. Ilma namaatirrallee ufi mataa kiyyarrallee jechuudha.
garuu immoo ilmaan diqaalawwanii jechuudha warroonni na qabsiifte sun walitti gayyaan jechuudha. Tapha amman tana gara lamaan oofa jechuudha. Tapha amman tana gara lamaan ani obboleeyyan kiyya waa hatee hin qabamne. Way harri hatee biyyaa bahe immoo akka feetanitti na gilliiddanii akka feetanitti na walla jettaniif. Tamam. Akka ilma namaa tokkotti masaraati ilmoo sharmuxaa. Ilmoo sharmuxaa ilmoo Arabaa fi Oromoon dadhabde. Tamam. Waliif giyyaa rakkoon qabu. Ar'aan tana ani tamam qophii jechuudha. Lubbuu kiyyallee dhabuuf homo hundaafuu jechuudha qophiidha jechuudha. Namoonni na fakkaatanii namoonni na wajjin nyaataa namoonni akka waan naaf yaaddanii jettan dhaabbadhaa dafaati. Guutuu keessaniyyuu isin baree jira jechuudha amman tana. Hatta abbaa fedhe haa ta'u jechuudha. Abbaa fedhe maaliif hin taane jechuudha. Walaa maalii walaa akkasiyyoo walaa ma hin jiru na biratti jechuudha. Ammaan booda jechuudha. Kana. Ani miidhamee ilma hin teenne jechuudha. Kanaaf wanti jechuu barbaade kadhaa miti kun kadhaa isinitti hin fakkaatin. Kadhaa isinitti hin fakkaatin yaa masaratti. Sodaa isinitti illee hin fakkaatin. Yeroo akkana jedhu kan sodaa isinitti hin fakkaatin ati. Haga feete qaama seeratiin hidhattee haga feete maal taate. Tamam. Yeroo akkana siin jedhu kan ani arraba hawweetti miti. Hin beekami arraba hawwee osoo hin taane arguuf jirta. Ammaan taana. Hatattamaan tokkoffaa mucaa Mubaarakiin gadhiisuudha. Lammata mallaqa san kan numaaf sitti kenne mallaqa san fiduudha. Akkana dubbiiti. Tamam. Akkasanii siin jechuu barbaadetti. Akkasitti kan biraa immoo walitti deebinaa hordoftoota kiyyaa galatoomaa ulfaadhaa isin jechuu hedduu isin jaalladha hedduu isin kabajaa du'aa inni bira dhaabbadhaa wanni itti seenne malee hin xumurree isin jechuu barbaadetti mucaa Mubaarak illee rabbi jara harkaa si gargaaree haa baasu naan jedha kunoo galatoomaa isin jedha.